Akkasit haadha ni gaafannaa haatillee gabbaatee turte kabajamtoota afurtoota keenya reeb dhufte dubbii namoota jilbiifatanii nama gaafatanii miti nu bifa kadhaatiin gaafataa irrachaadha. Saayidoo daa'imatan ta'e jaalatanii bifa guddifannaatiin Jamiila akka Kanaadaa ergitu kabajaan si gaafan. Sirna guddifachaatiin Saayidiin irraa daa'ima isaa akka naa kennu marga akka naa muru daa'ima isaa akka naa kennu uummata afootti amma kolfiin barbaachisu. Sirna irra jira kolfiin barbaachisu. Abaddan hin barbaachisu kolfi. Kana waan ta'eef uummata keessatti nu haa himuu Saayidoo naa gaafadhu viidiyoo illee waraabaa akkasitti anillee sagalateeffadhaa waan isaan barbaadan yoo danda'e isaan wasiif fudhadhaa guddifachaaf Jamiilaa Saayidoo irraa naa fuudhaa jedhanii jechaadhaan obboleeyyan siin ta'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota afurtoota keenya viidiyoo itti aanu irratti nu eeggadhaa akkuma isiniin jenne guyyaa biraatii sagantaa biraatii kunoo ammas walitti dachaanee jirra jechaadha. Qophiin keenya akkuma itti fufetti jira kabajamtoota afurtoota keenya. Amma wanta jiru tokko dhugaa lafa jirtu iddoo kanatti isinii himuu barbaanna jechaadha. Saayidoo lafaa nuu ka'e. Ol ka'e yeroo takka hamilee kennaa fi Saayidoodha. Kaay kana lafa kaay. Hoggaran. Hamilee kennaa fi. Akkanuma dhaabat. Akkanumatti dhaabat. Hamilee kennaa fi. Hin dhaabatin haa gaafatu. Saayidoo taa'e as garagale. Isiisin achi asu. Ewa Hafiza eenyu Saayidoo eenyu aji akkana siikti koo. Akkana siikti. Ewa. Kabajamtoota afurtoota keenya dhugaa ilmaan jechaadha aadaa teenna eenyu irraa dhaalla. Abboota keenya irraa dhaalle dhaloota irraa akkam goona dhaloota dabarsinaa mire kanaaf jechaadha guyyaa har'aa waan hin yaadamin wanta addaa takka ta'ame jechaadha. Kanaaf waan addaa ta'ame kana dhugaa dubbachuuf Saayidootti illee nimne qophii kana namni si waame eenyu ni kan baariin ergate immoo ana yeroo takka anaaf hamilee kenname. Kabajamtoota afurtoota keenya dhugaa baay'ee nama dinqisiisa. Har'a Saayidoon illee qophii akkana fakkaatu aadaa keenya waan ta'eef kabajaaf aadaa keenya waan ta'eef iddoo kanatti uummata akkanas tarreessinee siqittee kennee wanni teenne yookaan mootii wayii waan taateef osoo hin ta'in mootummaa wayii osoo taateef osoo hin ta'in jechaadha waan addaa si gaafachuudhaaf deemna waan gaafachuuf deemnu kan ammoo Saayidoo dhibbaan dhibbatti akka irraa argan abdii guddaa qaba osoo Saayidootti gara gaafii Saayidootti hin darbin hin dura. Wanni kun hin baratamne. Biyya kana keessatti hin baratamne. Biyya keenya qofa keessatti baratame jechaadha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf mallaqa kiyyallee hin baasne biyya alaa irraa natti ergame qophii qopheessitee ijoollee teenya naannoo san jiru waamtee Saayidoo sirnaan haqaan gatteessitee waan an si ergadheef kana dhibbaan dhibbatti naa gaafattee marga itti naa kennuu qabdaa jennaan amaanaa obboleettii fi obboleessa kiyyaa tokko jaarsaaf jaartiidha. Biyya Kanaadaa jiratanii isaanii fuudhee marga isaanii fuudhee iddoo kanatti dhufee ni jira jechaadha. Marga isaanii fuudhee iddoo kanatti dhufee jira jechaadha. Mee yeroo takka obboleeyyan ta'een biyya Kanaadaa jiratanii hamilee kennaafi. Kana jechaadha kabajamtoota afurtoota keenya Saayidoo wanni si gaafachuuf deemnu waan guddaadha. Isinii haamuu jalqaba jechaadha qophii kana. Saayidoo dubbiin tun sittoltee sittoluu dhabaattee tole jettee tolu jechuu dhabaattee hordoftoota yookaan keessummootaaf waan kana yaada kana himuuf deema waan ta'eef dubbachuun siin eeyyamu jechaadha. Takka dubbachuun qabdu jechaadha. Tole aarteelli nu jalaallee hin bahin. Kana siin jedha. Siif dubbachuun carraan hin kennamne cadhisuu guduu jechaadha. Yeroo sii kennamne qofa dubbatte jechaadha. Kana amma yaanni maali kabajamtoota afurtoota keenya obboleeyyan teennaa biyya Kanaadaa jiraatanii erga wal fuudhanii waggaa 30 ol waliin jiraatan jechaadha. Akkuma uumaa rabbii jechaadha. Rabbiin abbaa fedhee ilmoo kenna. Abbaa fedhee ilmoo dhooggate jechaadha. Kun hojii rabbiiti. Waan namni godhuu danda'u miti jechaadha. Anammoo hordofaa
Saayidii fi Sumayyaati. Baay'ee isaan jaaladha. Uummata kana urga gaafa isaan bismillah jedhanii yuutuuba banataniiti isaan hordofaa ture waan hordoftoota isaanii ta'ee fi baay'ee jaaladha. Mucaan kun ammoo keessattuu obboleessa kiyya na fakkaata. Kanaaf gurbaa kanarra waan akka dhagaa ulfaatu naa gaafadhuu naan jettee na ergite. Anillee amaanaa obboleettii tiyyaa kaameraa dhaabee mallaqa isiin ergites wacii garaagaraa akkuma isin gartan kana asitti qopheessee uummata waamsisee kuno amaanaa isii qopheessuuf amaanaa isii san dhiyeessuuf qarree irra ga'ee jira. Wanni isiin na ergiteef daa'iman qabanii akkuma isin jedhe waggaa 30 ol waliin jiraatanii. Kanaaf akka aadaa keenyaatitti akka aadaa Oromootitti guddifachaan ni beektan jechaadha. Kanaaf sirna guddifachaatiin Saayidiin irraa daa'ima isaa akka naa kennu marga akka naa muru daa'ima isaa akka naa kennu uummata afootti amma kolfiin barbaachisu. Sirna irra jira kolfiin barbaachisu. Abadan hin barbaachisu kolfi. Kana waan ta'eef uummata keessatti nu haa himuu Saayidoo naa gaafadhu viidiyoo illee waraabaa akkasitti anillee isa galateeffadhaa waan isaan barbaadan yoo danda'e isaan wasiif fudhadhaa guddifachaaf Jamiilaa Saayidoo irraa naa fuudhaa jedhanii jechaadhaan obboleeyyan xiyyaana Ameerikaa. Dhugaa dubbachuudhaaf an baay'ee jaaladhe baay'ee gammade. Sababni mucayyoon tun osoo dhiiga Saayidoo hin jaalannee mucayyoo tana naa kennaa hin jettu. Bakka guddifannaa biyyoota garagaraa keessa jira. Achi dhaqanii mucayyoo haadha abbaan qabne akka tasaatti dhalate hedduu waan jiraniif ni guddifadha naa kanaaf akka Saayidoo guddifannaan fudhadha jettee. Kanaaf akkas jiranii amma sa'aatii taphaatii miti obboleeyyan teenna akkas jette mee yeroo dheeraa hoo qabaan yaada hordoftoota fudhannee kaane gara Saayidoo eeyyame moo eeyyamneetti Jamiilaa guddifachaan akka mucayyoo teenna ta waggaa dheeraaf si hordofaa turteef akka kennituuf garanumaan si gaafanna. Eellee laallee naan hin jedhini osoo akkas hin jedhin jecha hordoftoota keenyarraa yookaan keessumoota keenyarraa tokko tokkorraa yaada fudhee walii dachaan jechuudha. Mee maaltu si dhagama? Yaani maal osoo taa'amee wayya jettame? Ani akka kiyyaatti obboleettiin teenya haa galatoomtu hedduun itti gammadee waan kana hunda godhii Saayidin Naayimii viidiyoo naa waraabaa akka mul'atutti naaf gaafadhu naarraa fuudhi miciyoo siin jechuudha. Hedduun itti gammadee Saayidiif kennuuf qabaan jira. Galatoom. Hamilee kennaaf yeroo ta'e. Atoo maal jettu? Ani erga isiin garteemi isa kana to'ataa as geessee ilmoo isaa jaalattetti kennuufii qabaan jira. Galatoom. Ati maal jettu? Ani immoo wanni iyyuu asitti waa hunda baastee godhu isatti galatoomtu garuu immoo du'aa eegoon akka biraa kan Jamiilaa nagee. Haa kennuuf jecha? Laa rabbi haa kennuuf isiidha. Siif rakkoo haa kennuuf jecha? Du'aa eegoonaaf akka rabbi. Mee ol ka'ii dhaabadhu yeroo ta'e. Ol ka'ii dhaabadhu. Daa'ima qabattee haa dhaabattuuf barbaade. Kun anas sagantaa kana geggeessaa waan ta'eef dhaabadhu jedhanii. Mee ati maal jettu? لأنه المونو إلى فتحتيسي. تمام كده بدي هون. أنت ماجي. سيد ربي يشاف كبير خلوه. قالت هم ليك الناس من روتك. أنا والله المون أنا ما أدري كيف فاهم المون المسافاتي. الما يسين سباقينيا يقرب بين كانوا يتبرع لربي أغنوا بس يتخنوا في كبانجا. قالت هم ليك الناس من روتك. إذا رب ما كنني في ربي ما دور كثير ربي أغنوا أغنوا فينجا قالتهم هم ليك الناس في روتك. أنا مو نجود بيتني. يو جارس دوار راكرته ربي دابت لا دابت يو جارس دوار يو جارس أرودي ده جارس هيته خبرة حافظ وين ما قلت. خلاص لا إن كاي دابت كاي هذه ما جت كنون كم كنون دابت يفهم وجهنا سبب أساس التيم هميني كاي سبب أنفيد لا سبب أنفيد سبب أنفيد دابت سبب أنفيد ما جت أنا مو يادو شنكا باتكو سو يو ديدل لي جدين جلا كني نبي عامل إيه كنا في يوم هذه ما جت أنا مو نجرو سيدي إنه تكتير كبا نما لما كبرت كوسفور أنا نما لما كبرت كوسفور نزوجنا نيفي كاي دابت Ani immoo haplaan godhuudhaaf hagala tomtu
ilmoon boossaa taatee nama erguun taatu isiidhaaf rabbi yaa kan yeetumaan du'aa godha. Ani gaaniin jiru Sayidoon rabbi kenneefi isii gaa ilmoon harkanneemi Sayid ganaa ni dhala meeqaa keessatti hafe yoo kanneef rabbi jechaaf qabe yoo kanneef rakkoon qabu hin jiru. Hamilee kennaafi. Anillee kennuu qabaan jaa. Sababni isaatti namni ilmoo kan namaa kennus rabbuma. Kumitiin jettee kan nama dhorkatus rabbi. Isaafis rabbi kenne. Rabbitu naa kenne jedhee isaaf kennu maaliif yoo inni irra Jamiilaa hin kennu jedheetiin afaan isaatiin gaarreedha taate warri ilmoo dhaluu hin dandeenye meeqatamtu jira. Booda egaa yoo dhaluu hin dandeenye namni ilmoo ofii yoo hedduu qabaatillee takka biraanuu kennuu qabu jedhee nama isii qofa osoo hin taane nama ilmoo dhaluu hin dandeenye hunda hamilee isaan caba waan ta'eef kan kennuu qabaan. Hamilee kennaaf yeroo ta'u. Kennuufii qabacha. Dhaggeeffadhu kwa. Mee amma warri dhaabadhaa isiniin jedhe waan biraatiif dhaabadhaa isiniin jedhe. Homaallee hin balleessine. Uummata iddoo kana jiruu fi hamilee mucayyoo sanillee waan dhooftaniif dhaabadhaa isiniin jedhe. Akkana taanaan immoo bilchiginnaan sirrii jirti. Maaliif isiniin jedhe akka aadaa Oromootti namni guddifannaan nama dhufe harkaan darban. Abbaa fedhe haa ta'u. Yoo innillee abbaan sun hundide gosti harka micciirtee harka isaa hiitee kennitiif jechaadha. Kanaaf guddifannaan aadaa keenya inumaayyuu silaa waan isin jechuu qabdan wanni isin ol dhaabee jechaadha. Waan isin jechuu qabdan akkuma obboleeyyan teenya hedduun jedhan wanni isin jechuu qabdan obboleettiin teenya obboleettii teenya mucayyoon Sayidii ka isaati. Isiinis sunuyyuu foon keenya erga dhiiga Sayidoo jaalatte dhiiga keenya kanaafuyyuu mucayyoo tana bifa guddifannaati aadaa keenyallee waan ta'eef kennuufii qaba jettanii yoo didellee inni adii malee isin gargaaruu qabdanii malee isin Sayidoo yookaan akka inni hin kennine godhuun qabdanii akka aadaa keessatti waan kanaafi kanaafuu dhiifama isiniin jecha ta'a. Manni murtii gamaa gamana laalee manni murtii guyyaa har'aa kabajamtoota hordoftoota keenya gamaa gamana laalee jaratti murtii balleessaa muree akka taasisee jira. Amma jal'istanii sa'aatiin qabnaa kaamerameen sa'aatiin qabnaa. Okay. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu galatooma. Ammallee yeroo takka hamilee ofiif kenname yeroo takka. Sayidiif illee kennaa yeroo takka. Wanni Sayidiif hamilee kennitaniif yookaan Jamiilaa guddifannaan ofirraa waan kenneef osoo hin ta'in yeroo nu akkana jennu tasgabbiidhaan akkuma nu jenne sanitti waadaa keenya seenee tasgabbaa'ee osoo hin lolin osoo waan takka hin dubbatin nu dhaggeeffachuu isaatiin jecha kunuu nama guddummaa nama agarsiisa jechaadha. Kanaaf galatoomi Sayidoo. Anis dhaabadheetii miti kaamerameen gara na deemu. Jilbiifadhee Sayidoo. Barkood jilbiifadhu illee na wajjin. Qophii kana jilbiifadhu. Akkasitti haadha ni gaafannaa. Haatillee gabbaatee turte kabajamtoota hordoftoota keenya reef dhufte dubbii namoota jilbiifatanii nama gaafatanii miti. Nu bifa kadhaatiin gaafataa irra jechaadha. Sayidoo daa'ima tantee jaalatanii bifa guddifannaatiin Jamiilaa akka kanaadaa ergitu kabajaan si gaafanna. Adi kaa isinii kenna. Isinii kenna kaa jedha. Isinii kenna kaa. Jalqabatti osoo Jamiilaan Kanaadaan deemin dura warra ilmoo dhabisan yookiin warra rabbi ilmoo dachaa godhee haa kennuuf jedha. Du'aan kana dhuftana inni danda'a yoo barbaade gaafa 60 mush waggaa 30 wajjin jiraatan osoo hin ta'in 60 wajjin jiraatan kennuufii ni mala. Ammas rabbi haa kennuufii jedha. Figalee? Ka ittaanu Jamiilaa kennuufii nan dhibu. Anis takkitti matana qaba. Rakkoon qabu. Ni kennaa fi rakkoon qabu. Ni kennaa. Dhaabadhu qo'ee hin tumurre qo'ee ta'a. Walumaanuu rabbi ilmoo hedduu nu haa kennu. Walumaanuu rabbi ilmoolee nu haa kennu. Dhageette? Kanaaf silaa dubartiin silaa dhiira taate homaa miti. Dubartiin booda guddattullee kennumaa deemna. Rakkoon qabu. Kun aadaa kenna. Ni kenna. Anuu egaa umrii kee 30 ta'e akka haati na dhalte nan guddisne beeke. Figalee? Anaayyuu nama na guddise.
Tana dhalte sun ta'een tana dhaliin na guddise. Egaa umrii kee 30 ta'e beekee dhiyoo sana. Rakkoon qabu. Yoo ka dhugaa isin dhiftee fudhatu. Sanirra garuu dhageetta. Hin gaabbinallee. Silaa Jamiilaa kophaa fudhachuu guddisuu dhiistati. Anaaf Jamiilaa walumaan guddifatte jedha. Santu bareedaa jedha. Ewa. ሱሚያ በጣም ደነግጧለች። ካሜራማን ና ወደዛ ገረና ኮት አስራን ፉለ ካሜራ ሱመያ 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 خلاص قلتهم سمية 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 ቆየሆነ ሐሳብ ልንገርሽ ሱመያ ነገርሽ አይደል ሱመያ የሆነ ሰዎች ናቸው ልንገርሽ በትንሹ ሰምተሻል 30 ዓመታቸው ሞልነች ነው አብሮ ሲኖሩ አዮ በእኛ ባሉ ጉዲፈቻ አለ ይሰጣል አዮ ያ ጉዲፈቻ የሰይድ ልጅ ወድጃ አዮ አዮ እናንተ ይሻል አላህ ይሰጣል ተፈልጋ አለ ይወስድብናል እሱ እንደሰጠን ለሷ ከናፉ ለሰጥቷል አንቺ ምን ትላለሽ ማደገች ለወንድ መስጠታችን አይቀርም አዮ አዮ ዞሮ ሴት ናት እዛ ማደገች የሚያጋ ማደገች ዋናው አላህ ያሳድጋል ያኔ የአንቺ ባል እሺ ብሏል አንቺስ ምን ትላለሽ ሌላ ግብተህ ሌላ ወልደህ ስጥ እንደዚህ ነው አምሌ ከናፊ kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo isinii dheersinee irra fakkaata kaamerameeniin nu lolaa jira kabajamtoota hordoftoota keenya garaan dhalee akka qaldiitti gadi dhiisu garuu Saidoo baay'ee galatoomfadha Sumayyaan tabiraa fuudhii tabiraa irraa dhalchi kenniin malee daa'imati asii na gooraatan malee hin kennu jettee jirti hamilee kennaafi jedhisiillee abbaafillee yeroo takka bakka jirtanii dhiifama guddaa wajjii qonnaa kaa waa wayii isinitti himuuf qonnaa kaa isin hundi keessan baar dabalatee jechaadha naa galatooma ulfaadhaa isini Saidoo kayatillee achi deem laa achi deem sirna Jamiilaa fudhannaa geggeessuuf deemna asik sirna fudhannaa geggeessuuf deemna warroon akkana naa raawwatan guutuun galatooma naa ulfaadhaa naa galatooma Saidoo atillee galatoomi Sumayyaa በጣም አመሰግናለሁ wanti sun jedhaa turre guutuun firaankiidha si qofaa miti namni mataa nama dhukkubs mataa si dhukkubsuu dandeenyee jirra si yaachisuu dandeenyee jirra kanaaf firaankii irra hojjannee jirra hamilee ofii kennaa gattaa maal habiibiki firaankii irra dalageettaa miti firaankii sirra dalageessee akkam godhe wanni ati haasawsan hunda takkallee tasiideen qabu akka rabbiin jeetti kanneetiif intaltii akka ta'an baataatee simee maal wanni bar firaanki nama waan nama rifachiisanii bar dhuga waa takka bar inni itti gammadee waa takka itti rifannee la dhuga akkuma inni isaan jedhan kabajamtoota afurtoota keenya anis firaanki hin taane yaada an gaafadheessaan dhibbatti naa deebise ani yaadni kiyya ammoo dhugaa dubbachuudhaaf Jamiilaa baay'ee jaallata Saidoon waan jaallatu waan kana inuyyuu akka lolaa yookaan kaameraan harkaa darbaa kaameraa cabsaa waan akkas jedhu iddoo kanaan fiigaa ba'a waan akkas jedhu mataa kiyya keessatti dhufe malee Saidoon tole jedhee yaanne innillee garuu tole jedhee jira dhugaa dubbachuuf firaankiin keenna bakka ga'ee jira maaliif siin jedhe beekta bakka ga'eera firaankiin kiyya akkitti bakka ga'e yeroo Saidoon as ta'u as jiru osoo hin taane Saidoo asii ka'e achi taa'ee mee jennaan ammoo itti yaanna jedhe qalbiin lama taasisee jira hundaafuu hammammaa wanti haasaa turre guutuun firaankiidha Jamiilaa hin fudhannee dhugaan fudhannee jirra galatoom ulfaadhu rabbi si haa guddisuudhaan hundi keessa kana kabajamtoota afurtoota keenya viidiyoon dheerattee jirtii gabaabsi abdii waan naan jedhaa roofichaadha kaamerameeniin yaada hedduu osoo qabnu yaada namoota irraallee osoo fuudhuuf carraan argatin jechaadha viidiyoo kana cufuuf deemna jechaadha qophii biraa irratti wal kan geenyu ta'a jechaadha kana fakkaataa mee daqiiqaa takkanaa kennita kaamerameen naa kennita mee yeroo Saidoon kenne jedhu daqiiqaa muraasa gaggabaabsaati mee maaltu sin dhagama intala kan dhagaajumoo
haqa rabbii san itti amanee naa galee na gammachiise. Hedduun gammade. Akkasuma ta'uu qabdii sammaas. Dirqama. Anilleen akkasuma akkuma inni jee akkasumatti itti gammade. Egaa namuu ilmoon qabna yeroo inni gartee niin kan inni hedduun gammade an ammoo silaatii gatee ittiin kan. Haala na gammachiisa waan rabbii caaf qabee niin kan namnisa. Ilmoo hidhalle malee ilmoon tasabaatii hedduu na gammachiisa Saayid jechisaa. Ani hedduu na gammachiise ammallee rabbii kan qabneef illee haa kennu isaaf illee rabbi itti haa Yaa Saayidin kenna yeroo jedhu san maaltu sadha? Wallaani ani immoo itti gammade. Ani hedduu Saayid hedduu na gammachiise. Baay'een gammade. Ani lama takkuma qabaa dhiiroo faazaa isa dararama irraa hin fudhadhaa jeetiin ani yaade ni naare hedduu naare. Anillee dhugaa dubbachuuf baay'ee na aarse. Akka hajjiin baate osoo ilmoon argatiin baay'ee na aarse jedhanii afaan mimmeessan kanaa miti dhugaa feelaan baay'ee gammade. Waliin nu haa fudhattu wayitanii jiru hedduu takka naare maaliif sumayyaa asi dhiisanii waliin Saayidii waliin yoo fudhatte namitti hin taatu. Harka rukutaa baara tokko. Ani akkumaan jalqaba xiyyaafuu kan nuuf qabaa jeesanitti osoon piraankii ta'uu beeku itti murteessee beekta. Tafii ilmoo murteessuun ni ulfaata. Tanamaan murteessuun ammoo nama hin dhibu. Jamiilaan ilmoo teenya oduma dhugaa taate wallaahi isaami anattu hedduu ulfaata. Jamiilaan haa kannamtu jechuun garuu Saayid nama imaana qabu. Nama gaariidha. Nama waan rabbiin fidee beeku rabbi hedduu haa kannuufiin jaa ittiin gammada. Galatooma kabajamtoota afurtoota keenya. Galatooma isin jira kabajamtoota afurtoota keenya qophii keenya viidiyoo ittaan irratti kan walitti dachaanu ta'a jechaadha. Kana fakkaataa wanni hamma ammaa dubbataa turre guutuun piraankiidha. Saayid namni gara biraatii wannaa godhellee hin jiru. Qophiin kunillee ka Saayidootii miti. An akkanumaan lafaa ka'eeti piraankii kana hojjechuudhaaf akkana jechaadha kabajamtoota afurtoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ittaan irratti nu eeggadhaan affeerra.